Gumaan maali? Sirni gumaa akkamitti raawwatama? Uummanni Oromoo tumaalee sirna gadaatiin tolfatee jiruu fi jireenya isaatiin gaggeeffatu hundaa tartiibaan makkeeffatee ilaa fi ilaameedhaan itti wal bulchaa turuun har'a ga'eera. Sabicha keessatti yeroo bal'innas ta'ee waytii rakkinnaallee heeraa fi seera gadaatiin masakamuun waliif abboomanii gaaddisa gadaatiin bulu. Sabni Oromoo yoo walitti bu'iinsi hawaasa jidduutti uumame tooftaalee ittiin galtee san furatuu fi seera kabachiifatee araara waaraa ittiin buusu hedduu qaba. Adeemsi manguddummaan ta'amee rakkoon ajjeechaa lubbuu namaarra ga'es yoo jiraate ilaallamee badii dhalatte sanaaf beenyaan kafalamee tasgabbii fi araarri akka bu'u tooftaan ittiin adeemsifamu sirna gumaa jedhama. Walitti bu'iinsa namoota lamaa maatii, gosa, sabaa fi sablammoota ollaa isaanii jiraatan jidduutti waldhibdeen tasa dhalattee lubbuun namaa yoo darbite akka aadaa Oromootti manguddoon jidduu seenuun dubbii gamaaf gamanaa yookiin qaama miidhaa geessisee fi kan miidhaan irra ga'illee erga sirnaan xiinxallanii qorataniin booda dubbii ilaalanii araara buusu. Maatii namni jala ajjeefameen aariidhaan butamanii biiluu bahuudhaaf jecha gaagamni lubbuu namaatiif kan qabeenya dabalataan akka hin mancaaneef manguddoonni qaamota lamaan walitti bu'iinsaan ajjeechaan jidduu isaanitti raawwatamteen ala jiranii fi kanneen qaama sadaffaa ta'aniin sirni kun kan gaggeeffamu. Adeemsi gumaa jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo keessatti nageenya waaraa fi walitti fayyiinsaaf gareewwan walitti mufannaan jidduu isaanitti uumamee ture keessaa xinsoo yookiin haaloo dhabamsiisuun garaan akka walitti fayyanii nagaan jiruu idilee isaaniitti deebi'anii jiraataniif shoora olaanaa kan qabuu fi tooftaa yookiin akka jaarmiyaa dippiloomaasiitti saba kan tajaajilaa turedha. Uummanni Oromoo bokkuuf caaccuu qabatee waraana ciibsee kan dogoggore gorsee kan jallate soroorsee kan dhiiga namaa dhangalaasee adabee kan miidhame waldhaanee araaraaf qabbana kan ittiin buusu firoomaa fi jaalala kan ittiin itichu keessaa inni tokkoo fi hangafni seera aadaa fi mala jireenya hawaasummaa kan ta'e adeemsa gumaa baasuuti. Qabiyyee sirna gumaa keessatti eenyummaa fi maalummaan uummata Oromoo kan ittiin calaqqisiifamudha. Manguddoon Oromoo abaaree balleessuu, eebbisee badhaasuu, waaqa isaa kadhatee araarsuu kan ittiin danda'u waltajjii caffeeti jedhamee amanama. Seerri gumaa waraqaa irratti barreeffamee keeyyataan bu'uureffamee kaayamuu baatullee akkaataan gochaa fi raawwiin isaa abaabilee irraa akaakiletti darbaa kan dhufe ammas kan jiruu fi fuulduraafis kan jiraatudha. Sirna uummanni Oromoo haloo fi gadoo namootaa fi gareewwan jidduutti uumamu hambisee nageenya jaalalaa fi obbolummaa cimsee kan ittiin galaalchuu duudhaa sirna gadaatiin tumamedha. Gaheen seera gumaa haaloo ajjeechaa hambisuu qofa osoo hin taane kan ajjeese gumaa kafalchiisaa kan du'eef gumaa kennee imimmaan irraa haqa. Kafaltiin gumaa kan ittiin raawwatamu horii yookiin maallaqa ta'uu mala. Garuu waljibbuun gadoodhaaf wal kakaasuun kan ittiin hambifamu qabbanaa fi firooma kan ittiin dagaagsan inni guddaan duudhaa kakuu fi eebbaati. Sirna kakuu yookiin erbuu fi eebbaa kanaanis yaadaa fi qalbiin namootaa qulqullaa'ee araarri bu'ee nageenyii fi walamantaan mirkanaa'a. Sirni kakuu yookiin erbuu fi eebbaa erga raawwatameen boodas gosoota lamaan galteen tun isaan jidduutti galteetiin turteetti nageenyi ni itita. Gabaa tokkotti wajjin daldaluun laga tokko waliin ce'uu fi wajjin nyaatanii dhuguu walirraa fuudhanii walitti heerumsiisuun hariiroon duraaniin ture cufti bakkatti deebi'uun itti fufa. Manguddummaan aadaa Oromoo keessatti hariiroo hawaasaa cimsuun walitti bu'iinsa uumameef fala kaayuuf sirna gitaa hin qabnedha. Jaarsoliin biyyaa hawaasa keessatti ulfinnaa fi kabajaa guddaa qabu. Uummanni Oromoos ulfinna manguddoo isaatiif qabu kanarraan tarkaanfatee waan hamaa irraa ittifame ni teedeeffata waan ta'eef dalaguuf ittiin aggaammatu. Kanaafuu sirna araaraa kanaan waadaa seene cabsee erbuu hin diigu. Oromoon jiruu fi jireenya isaa keessatti wal kabajuun naamusaan badii irraa wal tiksee hariiroo gaariidhaan akka jiraatu meeshaan madaala sirnaa eegu tokko jiraachuun barbaachisaadha. Sirni madaalaa kun jiraachuu baannaan guddaan xiqqaa reeba, jabaan laafaa cunqursaa, abshaalli gowwaa miidha, beekaa wallaalaa dhabamsiisa, kanaan booda duudhaan safuun hoodni walumaa galatti ittiin bulmaata hawaasichaatu caba. Kun akka hin taaneef ammoo uummanni Oromoo qajeelfama jiruuf jireenya kan haalaa fi amala hawaasaa naamusaan to'ate badii fi jallinna irraa ittisuudha seerri gumaa.
galtee yookiin ajjeechaan harka namaatiin raawwatame sirna gumaatiin xumuramu akkaataa lamaan ilaalama. Ajjeechaa kolbaa yookiin ammoo kallattiin itti yaadamee ajjeechaa raawwatamee fi ajjeechaa tasaa yookiin danuu kan jedhamu yoo ta'u, kunis osoo hin yaadamin walitti bu'insa xiqqoon lubbuun namaa harkatti kan darbiteedha. Haalli gumaan ajjeechaa gosoota lamaan kanneenii ittiin baafamus kafaltiin beenyaas akkuma guddinaa fi xiqqeenya yakka uumametti ilaalameetiin kan raawwatamudha. Aadaa Oromoo keessatti adeemsa sirna gumaa fixuu jalatti sababa walitti bu'insa namoota lamaan jidduutti uumameen qaamni yoo hir'ate nama miidhaan irra ga'eef beenyaa yookiin gumaanni akka kennamuuf ni taasifama. Kennaan kunis miidhaa qaamaa nama sana irratti ta'e ilaaluun manguddootaan kan murtaa'udha. Miidhama qaamaa kan jennu miidhama yookiin hubama xixiqqaadhaa kaasee hanga hir'ina qaamatti kan of keessatti qabatudha. Hubama xixiqqaarraa kaasee hanga lafee cabsuutti miidhaalee uumamaniif gumaan kafalamu ilaalchisee reebicha qaamaa raawwachuun qaama dirmammeessuu yookiin dhiigsuu, qaama fottoqsuu, lafee namaa cabsuu fi kan kana fakkaatan yakka akkanaa kunneen kan raawwataman yoo ta'e dura ogeessa fayyaatiin kan ilaalamu ta'a. Saniin booda sadarkaa miidhaa geessifamee eegaddaan bahee booda gumaan akka kafalamu taasifama. Bifa akkanaatiin gumaan yookiin gumaanni kennamu Oromiyaa bakkoota tokko tokkotti bullaa yookiin otobaa jedhama. Gumaatas jedhamee ni waamama. Beenyaan kun damma yookiin dhadhaa ta'uu ni mala. Otobni qaama fottoqe yookiin lafee cabe wantoota deebisanii fayyisuu danda'an kanneen akka foonii, dhadhaa, dammaa fi aannanii ta'uu ni danda'a. Miidhaan biraa ammoo qaama hir'isuu. Inni kun birkee qaamaa keessaa kanneen akka ijaa, ilkaan, harka, miila, quba, qaama hormaataa fi kan kana fakkaatu hir'isuu kan of keessatti hammatudha. Gumaan birkee qaamolee kanaaf kafalamu uummata Oromoo biratti naannoodhaa naannootti garaagarummaa qabaachuu mala. Haa ta'u garuu naannoo hedduutti wal fakkaataa fi baratamoo kan ta'ee fi haala itti aanuun kan raawwatamudha. Ija balleessuu. Gumaan ija baddee loon 50 xumurama. Namoonni miidhaa kana walirratti raawwatan firoomnii fi soddoomni isaan jidduu kan jiraatu yoo ta'e, manguddootaan ilaallamee seera sirna gadaatiin tumameen firoomni kun yaada keessa galfamuudhaan loon 25 xumurama. Ilkaan cabsuu. Ilkaan cabsuun loon 15, ilkaan qarriffaan loon 10, ilkaan duraa loon 5 kafalama. Gurra muruu yookiin gurra duuchuu. Gurra muruun gumaan isaa loon 50 kafalama. Gumaan harka citee harki bitaa loon 30 kan mirgaa ammoo loon 25 kafalama. Miilli yoo murame gumaan isaa kan ittiin xumuramu loon 50 kafalama. Gumaa qubni yookiin qubbeelee yoo namarraa citan kafalamu qubni abbu guddoon loon 15, qubni elemee loon 6, qubni mirsoo loon 4, qubni tirsee loon 3 fi akkasuma tartiibaan kan itti fufu ta'a. Akka aadaa Oromootti qaama hormaataa hir'isuun yakka guddaadha. Kanaaf gumaan isaallee dachaadhaan kafalama. Nama qaama hormaataa mure warri yookiin gosti isaa nama qaamni isaarraa muramee miidhame sanaaf waggaa waggaatti gumaa guutuu hanga inni lubbuun jirutti kanfaluu qaba jedha seerri aadaa bakka hedduutti jechuudha. Qaama hormaataa muruun ajjeechaa caalaa gumaan isaa guddaadha. Gumaa ajjeechaa lubbuutiif kafalamu. Uummata Oromoo biratti nama ajjeesu yookiin lubbuu namaa baasuun fudhatama hin qabu. Gocha akkanaa gocha fudhatama hin qabne waan ta'eef gumaan kafalamus baay'ee guddaadha. Nama ajjeesuun fudhatama kan hin qabne ta'us akkaataan lubbuu namaa ittiin baasan yookiin namatti ajjeesan garaagarummaa ni qaba. Bifuma kanaan uummata Oromoo birattis akkaataan ajjeechaa lubbuutiif gumaan ittiin baasanis haala ajjeechaan sun itti raawwatame irratti kan hundaa'udha. Gumaan nama lubbuun darbiteef kafalamu loon 100 yoo ta'u, horii gumaaf kennamu kana gosa yookiin aantee namicha lubbuun namaa harka isaatti darbitetu horii walitti buusuun gumaa kana irraa baasa. Aadaa Oromoo keessatti dhala namaa qofaaf osoo hin taane lubbuun bineensotaa fi beeyladootaas akka malee yoo ajjeefaman gumaan lallabamee abbaa beeyladoota kanaaf ni kafalama. Fakkeenyaaf gumaa saree fi kan fardaa sirnumaan lallabamee manguddummaan taa'amee kafalama. Uummanni Oromoo sirna gadaatiin abboomee rakkooleen garagaraa hawaasicha jidduutti yoo akka tasaa dhalatti haala kanaan furmaata itti barbaaduun nageenya waaraa buusuun hariiroo hawaasa jidduu jiru cimsuun jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachaa tureera. Qophii kana qindeessuun kan isinii dhiyeesse Aanus Maambaayyuuti. Horaa bulaa. Walla la nuti kolfe
beekumsa nu muree